waan ta'eef yookiin immoo yeroo jalqaba abbaa manaa keessa wajjin waan akkasii raawwatame namni sun dagatamu jedhama. Isa sana iyyaanne yookiin immoo otoo isa wajjin jiraadhe jettee hin gaabbine yookiin Ashama harka fuudhee jira jirtu ilmaan Oromoo hundumti keessan bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Nagaa keessanii maatiin siifan firaa hundumti keessan nagaa keessanaan nagaa kootti galata Rabbii jira. Har'a immoo deebi'ee dhufeetiniin jira. Egaa keessummaa addaa baay'ee ishii jaalladhu baay'ee ishii kabaju ayeetu shoo mana kootti affeereetiniin jira. Ayee baga nagaan dhufte. Nooraanaa dhufte. Ayee baga nagaan dhufte jira. Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota siifan warri biyya keessa warri biyya alaa warri mateessaniif kan waaqessaniif hawaasni jira. Egaa har'a keessummaa ta'e kanan affeeramaa naannoo siifanitti sagalee ni deebi'a. Sagalee kan godhan biratti nagaama ayikoo amma sirra deebi'ee baga nagaan dhufte anaa dhufisiin jedheetiin jira. Egaa karma keessummaa kan isin dabarsa. Amma ta'e kan nagaa isin gaafattee jirtiin isaa. Egaa ayyekoo asumaan ayyeetuun eenyu eessatti dhalattee eessatti guddattee asumaan maatii kootiinis egaa wal bariiti gaafa keenyatti ceena jechuudha. Ayyee guddaa galatanii baay'een keessan wal beekna fideen yaada warra yeroo maaliif biraa ani ayyeetu ta'uu hin jedhama. Abbaan kan koon garuu ayyeetu shangaati. Kana itti dhalatee godina shawaa bahaa aanaa booraa danda'u gosee jedhama. Achitti dhalatee akkumatti hin guddatee jechuudha. Karaa biraa itti illee muddatanii akkuma keessan ture. Amma garuu biyya Oromaan jira. Okay. Ayyeetu maqaan kee inni dhugaa ayyeetuma moo? Ya, kunis makmur banget coba miti. Oke ki yang bawaannya waligala akau makoti dah kan bahasa itu ada sisi maka masih sangkut nawa manhat coba sangkut nure jadi nawa ma pio ma itu saya mana baru saya mau logi nama koi maka bayang kamera mana kopnu kan Nuri ate Nure jika sama ini karo Gadis saja tu jalannya dulu. Nur aja tu gadis saja tu gadis haji ka gadis Oromoon ka mana mau undaf gadis akan macam tu gadis mah yokin gadis ada masih wasan ibarat dure terus satu jijirati bareda ka Nur tehnya kada tu mi maka doa kini tu sinera haji ada maka kan awak cinta lah tapi ayah tu makam baik jalan tu kan garu akau tu tinawama Gak kasih itu sih, jadi aku angkau kulit wajib itu, jadi kan kami berada di Nawa Malu, aku tu cileba ini jalan ada tiada kana, itu ini akan nerampan itu, maka kita pasti nak kabade kita kan, itu berat ayo itu jadi mana maka berani. Hai, aku tu berarti gudat mama. Aku tu berarti gudat te. Aku tu bayin jalan dah. Oh, berarti gudat ni, kalau kita mana baru saja, mana baru, insyaAllah pasti ya. Achinan saat jujur man tema gudat. Kita sibran tahu, bak aguya cuma ada sibran kita tak paham tu gudat nanti dia sibran nampak gudat. Sain cara. Ayah, gambar ni gafet amiti, gana jam kabat senan juru. Garu wana daga de toko kesa durse ga gafu mafi ta uma fi kon forum ga foli tu ga kon mafi asma garu no fatta ji tawar amanta muslima jettuda har idida baga tin singe baka jabsaniti ayanda kun ayana jalala ka kabaja ka itti wali wanda ti wanda ndenye itti wali kesa wali tarre jalala wali flani tokkuma nu fata usinin jetta baga sininge obbolota ko amanta muslima kundu ti kesa baka jabsaniti ayana gari sini kawa Ayah ko itu pun. Nanti lihat am so kabat ya seman. Kita itu pun naik juga. Ayah ni itu apa ayah ni jalan temati kabat tema awas urut berarti nanti muslimah berarti ayah ni pun ayah ni beka mana sih ayah nam dulu kabat tu kan nam ni tu ko amanti waliyo Allah tadi amanti wali tu jadi kabat tu ayah ni soal wali ni batu. Ega hun bi kesan wali bi kesan ayah ni garis ni ada.
akkasuma warri biyya biraa keessa jirtanillee yeroo rakkaa tarii maatirraa fagaatanii dabarsuun ni ulfaata ta'a. Akkasuma warri sarara argatan immoo hiriyoota keessa wajjin dabarsanis kan kophaa keessan dabarsanis hundumaafuu ayyaana gaariidha. Yeroon kun keessumayyuu yeroo hawaasni keenya baay'ee rakkinaa guddina keessa jirudha. Ta'ulleen immoo waggaa kara waggaatti dabarsee lubbuu namoota baay'ee as hin geenye. Ati immoo jiraachuu keessatti waaqayyoon nama galateeffachiisa waan ta'eef bagattiin keessanii ayyaana gaarii haa ta'u. Sumaan kan uummata Oromootti illee uummata ta'u jira. Kanuma jedhanii irra deebi'ee Eid Mubaarak. Dhugaa ayyaana jaalalaa isiniif haa ta'u isinin jenna obboloota keenya maatiiwwan keenya kan isin jaalannu kan isin kabajnu maatii ayetu shoos ta'ee kaasifan firaa wal hundumti keenya wal keessa jirra. Otoo amantaa waliin qoodiin otoo maaliin jedhiin jaalalaan ammallee rabbi jaalala gidduu keenyatti yaabusu tokkummaan keenya ajabaachuu hin jedha rabbi ammoo bilisummaa nama argisiisu. Hayyee koo gara saba keenyatti itti fufu. Hayyeen kun baay'ee bareeda. Anumaan maqaan kun baay'ee natti bareedee jira dhugaa dubbichuusaadha. Hayyeen barumsa akka meeqaa baratti? Mootummaa murteessa kana dubbisa barumsa dhugaa dubbachuuf abbaa kan hojjetummaadhaan mana barumsaa naqalchee yeroo manni barumsaa baratee tokko kutaa tokko kutaa lamaa kan baratee deebi'ee tokkotti gaddeebi'ee barumsa iddoo hin kennine turee karaa manni barumsaa fagoodha. Gaafa takka akka mana barumsaa kan hafu abbaa kan fagoo barbaadu nuti garuu beektaa mana barumsaa deemna jennee fa'aa mukmara deemaa ulaattee fa'aa guuruu jechuudha beektaa ijoollummaa waan ta'eef keessaa. Daree lakkaa'ee jechuudha amma garuu na gaddisiiseera yeroo koo gubeen boodatti daree lakkoofsa ta'e kutaa sagal xumureen fuullaffaatti darbee addaan kutte. Sababa maaliif adda kutte? Maaliif adda kutte? Dhugaa gidduudha ni beektaa gaafii kana mana naannoo keessatti deebisee jira. Yeroo kutaa shan ga'u kaadhimamee ture jechuudha namuma hin beekneni sababii saniif yeroo saniif qabus waan ta'eef dirqamaanis na kennanii achiillee jalaa badee jechuudha warruma san kennanii haqa maatii koo jaalattillee taasisuu dhibee bakka dubbiin cimtuu duubaa warra sadiillee ergan badee akkan hin baradhe namoonni baay'een achiis baasuma butamtii maali kan jiran cikinatti qabanii akkasiin barumsa koollee barachiisuu dandeenya adda ta'e sababuma jireenya hawaasa naannoo keenya irraa naaf jechuudha jedhama. Asi garuu akkamitti nama jalaa baddaa barbaadan isin arganne garuu jalaa badduu keetti nan gaddaan iyyuu. Dubbichi isaanii dheerata baay'ee dheerata. Ani yeroo ani waggaa fudhatanii maatiin kee abbaan kan ko'aman baradhu fedhii qaba ture sababa walitti dubbiin kun rakkoo walitti dubataa jira. Tarii namni tokko waa'ee kiyyaan dubbata malee waa'ee nama biraa gaafa ta'u dubbata sababa sanirraa kan jedhanii isin illee akka namoota akkasii san taatii booddee yoo magaalatti galfatanii manni barumsaa kutaa tokko haga 8tti kan baadiyyaa keessa jiru. Silaaf manaan barattu waan ta'eef kanaaf jecha kutaa sadaffaa gaafa galtu mucayyoon tuni booda nu harkaa baddii booda jettee heerumtuu jedhanii namoonni baay'ee abbaa kan obboleessumsa abbaa kiyyaafaa warreen kaadhimaman akka fudhatamu taasisanii ani jalqabumaa abbaa kootiin inni tokko kana walii galee jiru barumsa qulqullina kanan deebi'ee heerumuudha. Innis beektaa gaafa namni tokko si kadhatu gaafa intala keessa namoota baay'ee gidduu inni eenyurra caalaa hin jedhu beektaa ilaalcha hawaasa keenya. Kanaafi fuuldura xalayaa namootaa hedduu deebise waan ta'eef namaanan citaa nama tokkoon kaadhimamtee taa'uu wayyaa. Yoo ati barumsa keetiin dabarte anurii isaanii nan kaffalaa naan jedhee kanaa walii galee turredha. Booddee gaafa hin waliin baddu jedhan abbaa keessi yaada jijjiiree na kennuuf murteesse. Illikii waan inni qabeef halkan bahee jalaa badee jechuudha kuusaa taasifamu. Nan qabne guyyaa tokko guyyaa jimaataa badee san qidaameen beekaan bisamata halkanan kennee naannoo sa'aatii tokko akkas ganamaa jimaata guyyaan jalaa badee jimaata guyyaan keessumas qabeessa fulbaana jechuudha asheenis ni jira achi keessaa mana qabe miidhagummaa argee na qabe qidaamee bulee sanbata bulee wiixata halkan sa'a shanitti bahee jalaa badee jechuudha halkan. Koobuma kan manni keenya karaa akka ta'e hin beeku karaa kamtu karaa nama geessu hin beeku. Kasin bahee waaqayyoon akka lakkuu bineensa isin nyaatamne garuu waan qabeenya gargaaree magaaluma biyya keenya akkuma carraa magaaluma keessa dadhabnee gallutti dhufe
asun asfaaltii ga'ee makiina yaabbata jiruun atiituma magaaluma seetu tokkaan jechuudha. Simbootee bakka mandara tokko wayii nan beekaa warra sanii godhee bulee jechuudha bakka. Booddee erga akkasuma booddee ni nyaatamtis kan jedhanii kanan booda warra sanittis hin deebisu naan jedhee abbaan tokko taa'ee baradhu naan jedhee kutaa saglaffaa ture garuu kurlaffaatti darbuu hin dandeenye. Jalaa badee garuu dhaabaan tokko lammaffaa nan qabanne. Annatti fakkaate ani maatii kee ani koo jarri si fudhataniiti isaan jalaa badde maatii kee jalaa badde miti si kenninaan jalaa badde kasidha. Na heerumsiisanii yeroo amma isaan qabaniiti. Wiixata kan urgeessanatti bahee dubbiin kun ni dheerataa jedhee na jajjabe malee wiixata kan urgeessa namatti bahuu jedha jira dhaaba beektaa. Irra dhaaba waan jedhamu. Dursa isa jaarsa erga sana moo? Cabsii namatti bahuuf ni jedhamu wanti akkasii kuni ani guyyaa sanbataa kana eessuma kan koo dhibaa isa gaafadhee gaafan galu abbaan kan koo inuma hin beeku akka fudhachuudha ta'anii abbaan kan koo sababii kana kan baradhu barbaadu jecha mucaa tokkoon dubbii kana keessa isaa kaa'anii jiru amma yoo magaalatti galte ture jettee deemtu akkas waan jedhan kana waan keessa isaa kaa'anii fi mucaa obboleessa abbaa kiyyaa tokkoon baay'ee abbaa koo na baradhu deemee biraa deemee itti gaafatamummaa akka fudhadhu nan eega jedhee akka mana barumsaa galma jedhanii. Jaasun obboleetti kiyya wajjin nan eega jedhee abbaa kan koo kadhachaa oolee abbaa kan koo booddee tolee jedheen gaafa nani manatti galu mana maatii koo tokko galle mana isaa kanaatti goree naannoo faagalli maal akka jedheen gaafachuudhaaf gaafan godhu bultu malee sitti ni munaan jedhe wanti dhufu gaafa isa bira bulu akka boru na fudhachuudha ta'an kana namni beeku mana kana keessummaa dhufa. Mucaan inni bira dhufu kun akka na fudhachuu ta'an hin beeku. Mucichi dhufu garuu akka na fudhachuu ta'an beeka. Gaafa na argu ni biraa baanee deemee bira dachiisnee firaa wannaani mucayyoo kana akka boru fudhachuu ta'an ni beekti jedha mucaa kanaan. Boru akka fudhachuu ta'an anuu hin beeku abbaatii akkasiin barattuuwwan kana itti ture jedhee. Dannaan bakka kunis nama amma arraba deemti borutti fudhatu jedhan kan abbaa kan kanan kadhachaa oolatti ilmi obboleessa abbaa kiyyaatti alagaanti. Si fudhatiin badaanaan jedhe ichi jedhee fudhatee naan badee barsiisaa wayii bira nu dhuftee dhimma dubartootaan geessanii xalayaa baasanii poolisiitti akkasirraan bulchiisa gandaatti xalayaa wayii bulchiisi gandaa wiixata kan jedhu sun karra keenya dura ta'an qorqee jedhanii ittata jechuudha roobii kamisa galgala poolisiin naqee achi kaasee jechuudha. Ani silaa poolisoonni ta'anii galan jedhee maatii biratti gaafan deebi'u galtee kottaa fudhaa jedhanii fidaan isaanitti deebisanii fudhachiisan jechuudha. Jalaa bahee jedhee galee garuu gaafa si fudhata sani kam hin boonye? Egaa wanti kun haasawni bal'inee jira garuu sirriitti dheeratee addaan kunneen kutaa lama goonee biraan geenya. Eeyyama kee maleedha miti amma kaasee fudhachaa jiran jarri kun akka naannoo keenyatti guutaa dhume jarri sun dhufanii dirqinaan si fudhachaa jiru si galee innaa gaafa guutan amma laalee gosi defaa dabaddabaa faa lafarra faa gochotaa fudhatan akka naannoo keenyatti sima dhugaan si jedha. Haa maaltu si mul'ate jaalatteetuma silaa fudhatametti faana galte moo simiina jechuun yaagaa keessatti. Ani laali maatii yaani waata akkasirraa hin barbaadu jedhanii jimaata mana barumsaa qolantu muree qidaamee sanbata mana namaa qulqulleessee of jiraachisee baradhaa waata kanan gargaarii naan jedheen akkuma baradhu bicha bukuunatti hin ta'e naan jedheeni ishii kottu gali jarri galee maal akkoon tokko hin jiru bakka si barsiisaa itti deebitaa naan jedhanii jarri immoo akka ta'e waan mirkaneeffateef ani galee jira. Gaafan garuu wannan ani ne irratti raawwatee jimaata nagumaan galee jechuudha. Qorumsa biyyoolessaa kutaa saddeettaffaa qoramnee waan jiruuf qabxii kollee akkuma fudhatee gaafan galu daftara naa bitti jedhanii nama obboleessa abbaa kiyyaa kanatti rootan qaban ta'ee keessa tokko laa gurguree daftara naa bitti jedhanii yoo galgalli ga'u namni mana keenya dhufe hin baddi jedhanii mee dhuunfaa yoo tasaa agarsiisu hin baddi jedhanii manatti na kufanni ta'aniituma haa ta'u anaanaaf hin galle. Jarri booddee jarri ni dhufee gaafa dhufan bitaanu bakka inni heerumsaa galgalu kan heerumsanuu reenaan jiran bakka. Amma silaa manatti na kutanii jiru waan ta'eef ganaas ati wanti dhiira nuuf taasisan jiru galgaluma kana heerumsanaan jedhe mucaan durbii kiyyaa tokko akkasitti natti haasa'e.
Bantiin godhan jiru kan maaliif kana akka makiinaan hin taanefi gideen ture waan ta'eefi gaarii fardaa ni beektaa miti. Akkasitti gaarii fardaatiin dhufanii battaluma san rifate baay'ee rifate maaliif nan deeman jedheen galee waan ta'eefi yeruma san battaluma san laguun illee natti dhufee bakka waan hin ta'e bisaa hin beeku. Giskaan nan boowwatu giskaan nan kolfati naaf hin galle wanti heerumaa kooti aboo nan boowwatu nan kolfati. Ol seenanii si fudhatan moo bakka warra si fudhatu dhufeedhanii gasi baasan moo akkamitti si fudhatan naan gallamman silaa eeyyamanii fi jiru oluma seenanii maatiin koo beeku bara maatiin koo baranii jiru isaan hin beekan eeyyamaniitu moo beekanii waan ta'eef jedhaniituma si baasan. Maatiin koo ni beeku waan ta'eef biddeena tolchanii jiru na dhoksaatti godhii wanti nyaatamu hunduu hojjetamee jira ani hin beeku warra. Ani gisee sun kulbaana waan ta'eef minaaffaa xaafii faallaaluu deeme minaa warra keenya Ibraahim magaalatti gala waan ta'eef rafaa laalaa oolee ani mana hin jiru quban qabu kan. Dhufan erga ta'e jalqabatti kanitti jara ol seensisanii jechuudha nyaatanii dhuganii bakka akkuma waan muturaatti eebbisanii tona kennan jechuudha saasila. Akkas ture. Yaa ta'u malee irraa baba namaatiif malee abbaan kuyyuu sanatti yeroo sanatti gammachuu qabu. Haati kan kooni beekti waan arrabaa maatii toorraa kaasee akka nama hundaa muka godheen biraa deemu. Walitti deebina sisteen deebi'een bada sisteen. Nuyi dhugaa seenaa gara nama nyaatudha. Jechuun ni ulfaata. Guyyaa meeqatti isaan biraa badde? Isaan biraa badde jechuudha. Amma maatii kee biraa osoo hin taane jala isaan biraa badde miti? Jalqaba osoo heerumina warra kan koo jalaa bade. Erga silaa jari na fuudhu taa'anii galee erga jedhetti jari lammata dhufanii fudhatan erga ta'e. Isaan dura isaan jalaa baddee achi si deebisanii homtuu hin jiru siin jedhanii deebitee kaateet immoo isaan gosi fudhatanii galan. Achi ammoo agamitti isaan biraa badde? Torban tokko. Torbee tokko booda immoo isaan jalaa baddee gara magaalaa naannoo keessa jirutti imalte achi warroota beekutti gortee san booda imalli keettuma fufaka. Fakkeenyaaf jaroota san biraa baddee miti torbee tokko booda magaalaa ofii keetti beektuu fi warroota beektutti gorteemi. Gaafa baddee kaata. Sana booda imalli kee karam ture. Bareedaa achi booda warri naqe kana gaafatitti qofan naqee mucaan jalqaba fuudhee naan bade kan obboleessa abbaa kiyyaa kuni warra kanaan dambanyaa tura wal beeku achitti gaarii kataa achitti bakka inni dhaqumaatiin keenyallee darbee kanaaf isa biratti arganii waan jiraniif bareedu dubbee gaafan jedhu eenyu naan jedhanii qonna seessisanii warri micaan warra keenya sun bilbilanii warri keenya immoo bakka abbaan koo nyaata jedhee bu'aa bulee jedhanii nyaata nuti bakka harkastanii baatee guyyaa guyyaa ayyaana irreessa shooftu ture guyyaa 21 ture guyyaa tokko jechuudha wiixata guyyaa 21 ayyaana irreessaa sanbata oola ani immoo wiixata badee jechuudha ayyaana irreessaa badee. Bakka isiin amma jirtu karaa yoo ta'an daangootee jedhu reefu bahaa bosonna keessaa biitti sun laangannoo jedhamti. Namoonni beekan jiraachuu malu ani immoo laangannoo magaalaa keessa baay'ee walirraa hin fagaatu. Akka carraatee garuu ani karaa hin deemne malee jechuudha. Yogguma sanii naqee erga naqee mana warra sadii bulee booddee abbaa keessitti dawwalee fi mitiin horaanaan jedhani. Abbaan kootis na barbaadu warri bicaatis na barbaadu isaan kun na argite garuu booddee abbaa kootti timoon dirqamaa na ta'eefi abbaa kootti himee akkasiin abbaa kootti wal argine. Inni illee boo'ee illee bakka gaabbee anatu nyaata biratti nyaachisee nan balleessite ni dhiise ani kutaa saglaffaa kan kootti deebi'ee baradhe. Mana deebitee baratte immoo kutaa saglaffaa wayiin immoo iddoo dhumattee malte sanatti. Maaliifin erga badee booda abbaa kiyyaan bareeduma wal agarre. Abbaa kootii wal agarre warra midhaatiin illee bakka arginee dhiisaa jedhanii nu aadee bituu nu hin barsiisna jedhanii abbaan kan koo hin jedhee bakka oduu nyaatan ta'eef ani dhabe waan ta'eef kana booda siin waan barbaadde haa ta'u malee deebi'ee rukutuu jedhanii bakka. Maatii keetti deebitee galte moo booda? Deebi'ee hin galle maatii kootti deebi'ee. Maatii kootti deebi'ee
Achi abbaan kan koo sama mana barumsaa keessee nagalmeessee kutaa saglaffaa uffatan wiixata jalaa badi wiixata halkan wiixatatti bari'u roobii mana barumsaa abbaan koo geessee nagalmeessee guyyaa 23 waan ta'eef mana barumsaa dhiifama kadhatee rakkina ture kanaaf lafee hin galmeessee jedhee kutaa saglaffaa nagalmeessee garuu gaafa saglaffaa xumuree kara kurnaffaa jedhu ammas namni biraa akkanuma kiyyoo kaa'ee jira bakka kana barachaa. Kaza gara magaalatti gara biseenan kun gara nama nyaatudha. Maaliif ati barumsa yeroo sanatti ati barumsa kan kee barbaadda? Yaa ta'uti immoo gaasawaa maatiitiin akka naannootitti intalli isaanii gaafa heerumtee fi akka waan bakka hedduu warra magaalaa fudhatama shamarran isaanis haa ta'u eenyuyyuu baratee bakka hedduu akka goo barbaadan. Dubartiin isaanis haa ta'u warri gaa'ela maatii biratti qabate akkasitti akka kabajaa tokkotti ilaalama. Akkuma naannoo hundatti. Kata utiga barumsa kee waan jaallattuu fi inni sun hunduyyuu waan ta'e tokko kaamoo waa hedduutu jira shamarran ijoollummaatti gaafa gara heerumaa beektu waan jaalalaa kana beeku waan jiruuf jireenya kana kanuma maatiin sitti karoorsu malee karoorsa kee malee ta'ati baguma hunduma san keessa iyyuu baatee otoo nu jalaa isin nyaatamin har'a geessee akka seenaa soof rabbiin nu taasiseeti. Haa ta'u achiin maatuma bira turte moo barumsa kan kee dhiistee gara magaalaatti imalte moo akkamitti moo gara biyya haaraa kana dhufte? Eka aye ko gaafin keenya akkuma itti fufetti jira. Eka gaan waan madda waan si cinqeensaa gaa asumaan immoo ittiin kan of galchaa gaa ta'ummaa waa irraa barachuudha beektee jiruuf jireenya namaa keessatti waa hedduu nama mudata. Keessattuu shamarran baadiyyaatti waa hedduu nu mudata. Hundi keenya iyyuu seenaa mataa keenya qabaachuu dandeenya. Eka gaafa jarri si fudhatanii galan warroonni abbaa manaa boruuf haadha manaa kooti jedhee si fudhate sun warra maatiin eegame sun jalaa hin bade jettee jirta. Isaan bira torbee tokko turte jechuudha. Egaa gaafa jaraa badduu gaafa si fudhatanii galan akkuma jettee jaalalaan ta'ee maalis ta'ee si fudhatanii galaniitiin jiru. Abbaa manaa keessan hin jaalanne moo yoon gabaabumatti siin jedhe shamara gaafa fudhatanii galan durbummaa kana jechuufi miti beekte yaa ta'uuti gaa. Isa sanoo akkamitti jechuun egaa fakkeenyaaf jaalalli yeroo jalqabaa isaa ta'u yeroo waan akkasii san jalqabaa maal jedhanii yoo wajji waan akkasii dabarsan hin irraanfatan jedhanii beektamte. Sababa sanaatiif tarii amma erga har'a kanatti hayyeen iddoo kana geessee hayyeetuun iddoo kana geessee guddatteeti tarii mucicha san hin daganne waan sana yeroo jalqabaa keeti waan ta'eef yookiin immoo yeroo jalqaba abbaa manaa keessa wajjin waan akkasii raawwatame namni sun hin dagatamu jedhama. Isa sana iyyaanne yookiin immoo otoo isa wajjin jiraadhe jetteen gaabbine yookiin ammoo hin irraanfanne asumaan osoo naaf ibsiteen ati dura. Awai nazai. Aye.